Haala kanaan adda baasuu dandeenya. Inni tokkoffaan kaap jedha. Inni itti aanu immoo kiiboordidha. Waaw! Inni biraa immoo laaptoop, kiiboord again. Waaw! Kanaaf objektiiwwan kana haala kanaan haala salphaa ta'een adda baasuu dandeenya jenna. Inni kun harka kooti paarsan jedha. Yaa inni itti aanu immoo maawus jedha. Waaw! Gireet! Kanaaf haala kanaan objektii adda addaa wantoota adda addaa adda baasuu dandeenya jechaadha. Tole egaa amma kan ilaallu object detection using OpenCV kan jedhu ta'a jechaadha. Isa dura garuu halluuwwan tokko tokko kan raawwachuu qabnutu nurra jira. Kallattiidhumaan gara object detection deemuudhaan dura wantoota tokko tokko kan sirreeffachuu qabnutu jira. Innis maalidha yoo jenne python.org kan jedhu kanarra yoo kan dhuftan ta'e python install gochuudha. Download goone akkasumas install gochuu qabna jechaadha. Kanaaf operating systemii adda addaatiif availabilidha. Isin kan fayyadamaa jirtan irratti hundaa'uun install godhuu dandeessu jechaadha. Inni biraa immoo peejii kanatti dhuftanii maalidha PyCharm IDE kan jedhudha jechaadha. PyCharm IDE jechuun integrated development environment kan jedhu san ta'a jechaadha. Maalidha inni kun text editoridha. Akka text editor yookaan ammoo koodii keenya kan irratti barreessinu ta'a jechaadha. Kanaaf peejii kanarra dhuftaniit download gochuu dandeessu. Availabilidha operating systemii adda addaatiif Windows operating systemiidhaaf macOSidhaaf akkasumas Linuxidhaaf availabilidha. Akkasii ta'u install gochuu qabdan jechaadha. Gosa lamatu jira. Gosa inni tokkoffaan professionalidha. Inni lammaffaan communityidha. Professionalin kun firii miti. Guyyaa 30 qofa firiidha. Sana booda kaffaltii isin gaafata jechaadha. Garuu community kan jedhu kun for pure Python developmentidha inni. Isa kana yoo fayyadamtan gaariidha isiniin jedha. Isa kana download gootanii install gochuu qabdan jechaadha. Inni biraa ammoo OpenCV peejii kanadha. TensorFlow Object Detection API kan jedhu kana ta'a jechaadha. Inni kun maalidha? Moodeelii kana dura tireenii kan ta'e asirraa argachuuf kan fayyadudha jechaadha. Latest version of your model immoo our model kana daawunloodii asirraa arganna jechaadha. Moodeelota adda addaa jira akkuma ilaaltan mobaayilnet SSD version 1 jira, version 2nis version 3nis jira. Kanaaf latest versioniin version 3 waan ta'eef isa kana filannee daawunlood gochuu dandeenya jechaadha. Jechuunis mobaayilnet SSD version 3 2020-01-40 kan jedhu kana egaa latest versioniin isa kana weights kan jedhu kana egaa tuqne daawunlood gochuu dandeenya jechaadha. Daawunlood goone booda importii gochuu dandeenya jechaadha. Additionalis yoo kan barbaadan ta'e peejii kana dubbisuu dandeessu. Linkii isaa isinii kan teessisaa. Inni itti aanu peejii kana OpenCV daawunlood gochuudhaaf immoo kuni daawunlood goone akkasumas install egaa goone booda faayiloota adda addaa, imeejoota adda addaa akkamitti adda baasnaa kan jedhu kan nu gargaarudha jechaadha inni kuni. Kanaaf booda inni ilaallaa isa kana koppii goone isa booda paste gochuu dandeenya jechaadha terminaalitiin. Inni biraa immoo from the sources install gochuu dandeessa isinii kan isinii ta'u peejii kana linkii isinii kan kaa'aa ilaaluu dandeessu sirriitti. Inni itti aanu immoo maqaa wantoota adda addaati barreeffamee kan taa'edha jechaadha. Inni kun maaliif fayyadamaa kan jedhu moodeelii dura isa pre-trained model kan ta'e jechaadha. Isa san kanarratti maqoota kanarratti tireenii waan ta'eef isa kana importii gochuun nu barbaachisa jechaadha. Wantoonni maqaa isaanii dhahaman naannoo 90 ta'u. Kanaaf isa kanas daawunlood gochuun nu barbaachisa jechaadha. Inni itti aanu ammoo faayiloota haga ammaa maqaa dhahee bakkee tokkotti kan argannudha jechaadha. GitHub peejii kana jechaadha. Linkii isinii kan teessisaa. Kanaaf isa kana daawunlood gootanii unzippii eega gootanii booda kallattiidhumaan importii PyCharm environmentii keessatti eega gootanii booda koodii itti barreessitan raanii gochuu dandeessu jechaadha. Bifa salphaadhaan fi yeroo gabaabaa keessatti object detect gochuu dandeenya yookaan wantoota adda addaa adda baasuu dandeenya jechaadha. Amma kallattiidhumaan gara nu adeemnu PyCharm environmentii kan keenya
sarchii goonee sana booda PyCharm install eega goonee booda sarchii goona jechaadha. Sana booda egaa kan nu dhufu ni ilaalla jechaadha. Then loadii gochaa jira. Okay, loadii nu godheera yaa guddisnu. Amma egaa maal jennaanii new project kan jedhu kana projektii haaraa create goona waan ta'eef new project kan jennu kana tuqna. Then sana booda maal goona locationii projektiin keenya jiru filannaa jechaadha. Fakkeenyaaf kan koo iddoo kana dhufeetanan filadhaa. Iddoo kana eegan dhufee inni filadhaa. Projektiin kan koo isa kana object detection kan jedhu kana egaa folderiidha. Akkuma jiruun import godha. Kanaaf open jedhanii. Then open eega jedhanii maayidhaa virtual environment filadhaa. By default virtual environment isa kana karaa kanarra jechaadha. Interpreter kan jedhu kana Python 3.9 user local helping Python 3.9 kan jedhu kana egaa by default PyCharm create kan godhudha. Garuu ofii keenyaaf create gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf ani create goon ture kana dura isaan kana fakkaata jechaadha. Isaan kana fayyadamanii isinis create gootanii fayyadamuu dandeessu jechaadha. Sana booda egaa karaa gadii dhuftanii create kan jedhu kana tuqxu create maal jennaani directory is not imported. Kanaaf maal jennaani open project yookaan immoo create from existing source kan jedhu kanaan barreessina jechaadha. Create existing from the source kan jedhu kanaan tuqa. Kanaaf egaa isa import godhee booda isa kanatu nu dhufa jechaadha. Object detection documents and documents object detection kan jedhu kana folderii kanatu jira jechaadha. Isaan kana tokkoon tokkoon isaa ilaallu. Inni kun bicycle.jpg kan jedhu kana image cycliti yookaan image bicycliti isa kana fayyadama jechaadha akka example'itti. Inni biraa ammoo coco.names kan jedhu kana ilaalla. Durumas ilaallee turre coco.names kan jedhu kana maqaa wantoota adda addaa SSD mobile net version 3 irratti modeelii SSD mobile net version 3 irratti tireenii kan ta'edha. Isaan kun naannoo 90 ta'u. Inni kan ammoo frozen inference graph.pb kan jedhu kana egaa yoo wanne ilaalle wantoota kompleksii fakkaatu jira. Xiqqoo yoo akkanumatti yoo kan ilaalan baay'ee namatti kan ulfaatu fakkaata. Garuu akkasii miti kinoo banee jira. Detail isaa yoo kan barbaadan ta'e egaa waan kana ilaaluu dandeessu jechaadha. Fakkeenyaaf booda ilaaluu dandeenya isiniin jedha. Feature extraction fakkeenyaaf mobile net convolutional neural network kan batch normalization akkas jedhee itti fufa jechaadha. Waan kana booda ilaaluu dandeenya. Ammaaf yaa cufnu baay'ee beekuun nu barbaachisu more import goona waan ta'eef jechaadha. Inni itti aanu object detection .py kan jedhu kana jira. Egaa object detection .py kun maalidha? Koodii keenya asirratti kan barreessinu ta'a jechaadha. Koodii xiqqoo wayii barreessinee wantoota adda addaa akkamitti adda baasnaa kan jedhu haala salphaa ta'een kan ilaalludha jechaadha. Inni biraa ammoo SSD mobile net version 3 large coco 2020 kan jedhu kana egaa ilaallaa. Structure modelity isaan kun baay'ee beekuun nu barbaachisu. Koodii irratti garuu wantoota tokko tokko ni fayyadamna. Fakkeenyaaf isa kana yoo ilaalle size 320 akkasumas side dimension size 320 kan jedhu kana egaa ni ilaalla jechaadha. Booda nu fayyada. More detail beekuun nu barbaachisu highlight ilaaluudhaaf jechaadha waan ta'eef. Kanaaf amma kallattiidhumaan gara object detection .py kan jedhu kana egaa isa bannee booda maal goonaa kallattiidhumaan koodii keenya barreessinaa jechaadha. Tole egaa amma kallattiidhumaan gara koodii barreessuu deemna jechaadha. Isa dura garuu
wanta nuti install godhuu qabnutu jira. Innis maalidha? OpenCV install godhuu qabna. Karaa terminaaltiin install godhanii isin ammoo karaa barbaadaniin install gochuu dandeessu jechuudha. Karaa terminaaltiin pip install OpenCV Python jenna jechaadha. Isa dura isinitti agarsiise saniin zaseemidha. Kanaaf isa saniin zaseemidha waan ta'eef haala kanaan jenna. Kanaafuu install ta'ee jira. Ani durumaayyuu install waan hin godheef sekondii baay'ee hin fudhatu. Garuu kan keessan immoo intarneetii keessan irratti hundaa'ee daqiiqaa tokko yookaan sekondii muraasa fudhachuu danda'a jechaadha. Okay, tole egaa OpenCV install goonee booda amma kallattiidhumaan import gochuun nurra jira. Paakeejii install goone kana import goone sana booda akkamitti detect goona kan jedhu haa ilaallu. Import CV2 then sana booda maal goona? Image keenya dubbisna yookaan read goona jechuudha. Image is equal to CV2 dot imread. Then image nuti qabnu bicycle-dha. Bicycle dot jpg kan jedhu kana filannaa jechuudha. Iddoo kanarraa sana booda egaa image keenya dubbisnee maal goona amma display goona yookaan ni agarsiisna jechuudha. Isa sana akkamitti agarsiisna? CV2 dot imshow file output irraa kaa'annu output comma image jennaani. Sana booda egaa maal jennaani? CV2 wait key let's say 0 haa kennu. Kanaaf amma irraan haa goonu. Egaa kallattii lamaan kan raanii gochuu dandeenyu. Inni tokkoffaan as dhufnee right click then run object detection kan jedhu kanaan raanii gochuu dandeenya jechaadha. Kanaaf imeejiin kinoota isa kana fakkaata. Output irra kenne then imeejiin keenya immoo bicycle ta'a jechaadha. Inni biraa immoo import our names isa kana import goona. Maqoota adda addaa baay'ee jira. 90 isaan kana keessaa automatically import goona jechaadha. Manually osoo typing godhin yookaan osoo barreessin automatically import goone fayyadamna jechaadha. Fakkeenyaaf haala kanaan fayyadamuu dandeenya. Class names is equal to tokkoffaa irratti fakkeenyaaf person, inni lammaffaa irratti bicycle, sadaffaa irratti ammoo car jechuu dandeenya jechaadha. Garuu inni kun baay'ee waan nama nuffisiisuuf kallattiidhumaan amma maal goona? Automatically import goona jechaadha. Isa kana hin dallanna. Isa kana import jennuuni class names haala kana nama barreessinu. Then maal goona? Class file jennuuni class file is equal to coco.names jennuuni. Then sana booda with open class file then read it as f jennuuni. Sana booda class names is equal to f dot read then dot rstrip based on new line jennuuni. Dot ammas split jennuuni. Split based on new line jennuun. New line. Sana booda egaa maal jennaa? Print jennuuni. Gadi dhufnee print class name jennuuni. Egaa amma gara terminaalitiin raanii godha. Terminaala banee isa kana clear haa godhu. Then Python object detection dot py jennuuni. Class file is not defined. Okay, isa kana xiqqaa goonu dogoggore. Then
Egaa bifa kanaan maqoota 90 dura jiru sana bifa kanaan automaatikaalii koolii goonee impoortii gochuu dandeenya jechuudha automaatikaalii. Maanuwaalii sun baay'ee waan nama nuffisiisuuf bifa kana fayyadamna isiniin jedha. Then inni itti aanu isa kana amma stop jennuuni. Amma egaa maal hojjennaa? Import our file kan jedhu kana goona. Configuration file isa kana jechaadha. Frozen file fi akkasumas SSD mobile net kana import gochuun irra jira jechaadha. Then haala kanaan barreessinu config pass is equal to config pass egaa isa kana maqaa isaa barreessuu qabna. Right click goone booda refactor then copy all of this and paste jennaan jechaadha. Akkasumas immoo inni biraa wait pass is haaluma dura gooneen jennaa. Isa kana jechaadha. Right click then refactor all then copy as dhufnee paste goona jechaadha. Inni itti aanu ammoo structure config pass kan jedhu kana irratti hundoofne isa san irratti hundoofne dictate goona waan ta'eef structure isaa barreessuu qabna jechaadha. Let's say net is equal to cv2.dnn detection model then config wait pass kan jedhu kana hin barreessinaatti wait pass comma config pass kan jedhu kana fudhanna jechaadha. Inni itti aanu ammoo maalidha? Configurationii barreessuu qabna jechaadha. Configurationii isa dura isa kana isiniin jedhe kana fayyadamnee barreessuu qabna jechaadha. Kanaaf inni jalqabaa net dot set input size sadiif 20,320. Inni itti aanu ammas net dot set input scale jennaani tokko 0 over 127.5 jennaan. Inni itti aanus ammas net dot set input mean kan jedhu kana barbaadna. Then isa kana irratti egaa 127.5 127.5 127.5 isa kana egaa baay'ee isaa consider gochuun qabdanii waanuma jiru waan ta'eef jechuudha. Net dot isa kana immoo true kan jedhu kana fayyadamna. Egaa wantoota kana koodiin kun koodii baay'ee xiqqaadha. Roobootii irratti fayyadamuu dandeenya. Wantoota adda addaa irratti fayyadamuu dandeenya. Faayidaan isaa guddaadha jechaadha. Inni itti aanu maalidha egaa amma kan gochuu qabnu image coco class name kan jedhu kana egaa ID kanaa fi maqaa wanta kanaa yookaan bounding boxii itti nuuf hojjete kan nutti agarsiisu hojjenna. Kanaaf gara koodii kanatti adeeminu maal jennaani? Let's say class ID confidence bounding box kan ittiin hojjetu jechaadha. Is equal to net dot detect sana booda image keenya yaa fudhannu ammaaf img confidence threshold ratio kan jedhu kana ammoo percentage 50 fudhannu 0.5 yaa fudhannu ammaaf. Then amma maal goonaa amee print goonee ilaallu print class id is bounding box jennuuni garaan yaa goonu. So isa kana nuuf fideera. Inni kun egaa bounding box dha. Inni kun ammoo class id dha. Wantichi class id lamarra jira. Image isaa ilaallu. Image isaa egaa isa kana fakkaata jechaadha. Wanni kun saayikiliidha amma yookaan baayisikilii jennaani. Inni kun id lamaffaa irratti argama jira. Coco dot names kan jedhu kanarra yoo kan dhufnu ta'e baayisikiliin egaa id lamaffaa irratti argama. Kanaaf sirriidha jechaadha. Garuu inni dagachuun qabnu booda maalidha? Isa kana fakkeenyaaf class naming kan jalqabu 0 irraa kan asii kan coco name garuu lakkoofsa tokko irraa. Kanaaf booda class id irraa lakkoofsa tokko hir'isna jechaadha dagachuun qabnu. Amma kana yaa balleessinu ta'u
Egaa inni itti aanu maalidha? For loopii haa hojjennu amma. For loopii kan maalitti hojjennaa? Class ID kan nu baasu confidence fi akkasumas bounding box kan ittiin uumame nutti agarsiisu haa hojjennu jechuudha. Kanaaf for class ID comma confidence haa jennuuni. Confidence akkasumas immoo bounding box nu box kan nu uumu then bounding box then jennet zip jenna. Egaa maalidhaafi koo wantoota sadii class ID ni jira, confidence akkasumas bounding box ni jira jechuudha. Garuu normally objectii lamaaf osoo ta'e haala kanaan kan fayyadamnu jechuudha. For let's say class ID and class IDs jennee fayyadamna objectii lama yoo ta'e jechuudha. Kun immoo waan sadiif waan ta'eef haala kanaan fayyadamna. So asitti dhufneet zip kan jedhu kana fayyadamna jechuudha. Ammattuu keenya hin bannaa class IDs dot flatten jennuuni. Sana booda then comma akkasumas immoo confidence dot flatten jennuuni. Then comma bounding box itti barreessina jechuudha. Sana booda akkana dhufna. Egaa inni itti aanu maalidha? Rectangle akka uumuu fi kanaaf CV2 dot rectangle kan jedhu filannaa. Imeejiin kan keenya hin jira. Then bounding box yaa fudhannu. Comma inni itti aanu parameteriin immoo coloriidha. Color is equal to let's say 0,0255 haa jennuuni. Parameteriin itti aanu immoo thicknessidha. Thickness comma less lama haa jennuun jechuudha. Mee amma raanii goonee ilaallu. Then isa kanatu nu dhufe jechuudha. Isa kanatu nu dhufe. Egaa kalariin kan filanne diimaadha. So jijjiiruus hin dandeenya. Fakkeenyaaf green maalis fayyadamuu ni dandeenya. Ammaaf isuma kanatti haa fayyadamnu. Inni kun egaa bounding box nuuf uumee jira. Detectis godhee jira. Amma kan itti aanu maqaa itti barreessuudha. Maqaa wanna kanaa. Maqaa wanna kanaa immoo akkamitti akka itti barreessinu isinitti agarsiisa. Egaa iddoo kana dhufnee maal jennaani? CV2 dot put text then image kan keenya fudhata. Comma class names kan jedhu kana fudhata. Egaa dura isinitti himeera. Class name kan keenya 0 irraa garuu ID coco.name kan jedhu immoo 1 irraa. Kanaaf class ID irraa lakkoofsa tokko hir'isuun nurra jira jechuudha. Class ID -1 jennaani. Egaa inni itti aanu immoo comma jennaani. Comma boxii kan keenyaa fudhannu. Box bracket haa bannu. 0 0 plus 10 comma again box amma immoo tokko haa fudhannu plus 30 haa jennuuni. Comma amma egaa kan fayyadamu fontii immoo fontii isaa CV2 dot font isa kana isuma jalqaba kanaa fayyadamu. Enter then waan jennuuni. Coloriin isaa immoo coloriin barreeffamichaa jechuudha. Let's say 0,255 inni itti aanu immoo parameteriin isaa maalidha? Thicknessidha. Thicknessiin 2dha jennuun jechuudha. Raanii goonee haa ilaallu. Egaa hunda isaa kana barreessinee mee amma raanii goonee haa ilaallu. So nu fidee jira. Objectii jechuudha. Objectiin kun baayiskilii ta'uu isaa nutti himeera. Akkasumas rectangles itti nu uumee jira jechuudha. Egaa isa kana eega xumurree maal goona? Webcamidhaan akkamitti detect godhaa kan jedhu haa ilaallu. So isa kana haa cufnu. Kallattiidhaan amma image irraa fudhannee garuu ammoo webcamidhaan akkamitti hojjennaa kan jedhu iddoo kana dhufnee isa kana yaa balleessinu yookaan comment haa goonu. Then space kanatti qonnaa jennuuni. Cap is equal to CV2 dot video capture jalqaba irratti egaa cap is equal to CV2 video capture 0 yoo goone webcam kompiitaraa kan ta'e isaaf fayyadamna. Yommuu lakkoofsa tokko keenya external webcam fayyadamna jechuudha. Ammaaf akkanumatti ilaallu booda hin jijjiirra. Cap dot set fireemiin isaanii 640 inni itti aanu immoo cap dot set kanaaf isa kana yoo kenne inni kun akkanumatti ta'a.
setting keessa waan ta'eef inni kun akkanumatti ta'a. Then inni jijjiiramu egaa kana booda kan jijjiiramu kanaaf while true jennuuni isaan kun egaa akkuma jiranii loopii keessa galu jechaadha. So maalidha iddoo kanatti itti barreessinu success image jennuuni is equal to cap dot read jennuuni if length banna class id not equal to 0 ammas inni kun for loop ta'uu keessa qaba akkana ta'uu qaba. Egaa isa kana egaa hojjenne booda direct ilaaluu dandeenya jechaadha ammaaf. Egaa isa kana egaa hojjenne karaa gadii kana dhufneet 0 sun ta'an inni kun waanidha. Inni biraa ammoo bounding boxii nuuf uumee jira. Inni tan tekstii irratti nu barreessudha. Jechuun confidence kan keenya hagamiin percentii meeqan detect godhee yookaan adda baasee kan jedhu confidence akka nu barreessu nu barbaanna. So isa kana akkuma jirutti copy haa goonu ta'u. Copy haa jennuuni. Then karaa gadiitti paste haa jennuuni. Egaa amma wanni jijjiirru maalidha? Amma raanii goonee ilaaluu dandeenya jechaadha. Terminaalii keenya bannee python object detection .py jennee raanii gochuu dandeenya. Gara kanaanis kinoo live camera haala kanaan nutti mul'isa. Keyboard yes, keyboard dhuguma keyboardidha. Kaza cap tv then mouse keyboard laptop wow bottles so baay'ee gaariidha. Haala kanaan ilaaluu dandeenya jechaadha. Inni biraa immoo percent with confidence yoo kan ilaallu ta'e cap percentii 80 wayii keyboard percentiidhaanis ilaaluu dandeenya jechaadha. Amma immoo mee kaameraa cap dot set kan jedhu kana haa jijjiiru gara full HD irratti haa jijjiiru jechaadha. Then again run haa goonu. Amma baay'ee gaariidha. HD ta'ee jira. So sirriitti nutti mul'isa jechaadha. Cap percentii naannoo 80 maal constant miti keyboard laptop again keyboard so sirriitti nutti mul'isa jechaadha. Bottles again cap harka kooti kun ammoo person jedha I think person mouse haala salphaa ta'een waan kana adda baasuu dandeenyeerra objektii adda addaa kana qofaa miti objektiiwwan naannoo 90 adda baasaa isiniin jedha. Egaa har'aaf isa kana fakkaata kanan isinii dhiyeesse. Viidiyoon kun yoo isinitti tole like subscribe fi akkasumas koomentii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha.